دائما كينا كني وما هي برا قلفت شوف لا ويرى تو بتاع نور كوسام برا تبيتنا إيش الدري إيش الدنا تمام أرارام جو اللي فيديو اللي أرارنا جنة هم دادي ده كم وردوا أرارامنا نادي دميره أيوة دائما من كان كيف رتب جو سبرير تيمي مجامي كتير برباد مجام كنامي قلفت برباد ده توبت أم فرت قلفت أتو برباد يومتي ياتيني أكتون أنا كنا أما كلو كدران هاتو رف أنا لين دررت دائما جلاهاتي اسكني دائما جلاهاتي اسكني قالتو كرودك وانكم دوري بيتا دائما جلا فوري اسكن جت روحي هنا في الدي وانا تنرى برباد نسجر أتو سمبرباتش وانت دائما هندي داري تو أسكن كان دائما صوته جي وان دائما كيا يصير رانفوني سيتي يعني وانا جرارت سريتك أبي لا وانا فرنا سيتي يعني متى سريتك تا يا أما وانا في فين إيتي ورتت إن ده ما تدا ما كم شو تقول لك دائما لي مين تنسين أكن ما تقلديتك أبد تنسين كيف فرقت ديمت فرقت شوس هلا ما نجري بوتش جراسة تو كنا مدران سبريرتي أنا برجع سبريرتي الحمد لله أما لا وانت كيف أنا ما واتك لقوم رواد ناقة تاني ميري قالت هو عندي أهير مدة جرتي إيش سير مفدمتي جيرانيا كيكة سبعة جرتي هذه سلمان كان كيتوبيا قلفتة أكبر برباد دندسة برباد أسيتي وجيرات شو برباد جارتي فتى جارتي قدي فتى برباد سرطانيا كتر في وافة دندسة تكتي شرطي تفتة هيرمو ديمتي كيف سو أسكت يوم كيف يعني هير مدة درة دائما نتكلم هير مدنيتو لا أنا أقام بيجالو يدي ملو أسكت يديرهم هاي أكبر شنو هيرم تبلت جران درة هيرم تقرأ وسوان أسكت يدير وسوان الله نهيرم توزين جرير Anggalee daa'ima qaba galfadheeti erga biyya galfadhee booda hayru waan fidaa taatu sun nan galchu maal jechu ati as jiraatte feete bakka sana teette heeruma mirga guutuu qabdi jaartiseeti miti mokkam bira waadatti jirtaami jaartiin tantee hidhaa sii baatemi jaartii tantee seeraarsuuf deemna daa'ima ka fudhattu akkanumatti miti walitti araarsamtanii jaartii teetiin nagaa buusni jaartiin teetilleen waa'ee kanaa quba qabdi daa'ima siif kennuuf akka deemnus waa hunda quba qabdi anaafis walitti araarsaa achi booda daa'ima kennaaf itti jirti. Adaagana isii waliin araarsan. Maa silaaho. Isi tukas derere. Akkas taanaan hin fedhan daa'ima waliin araarsan. Hai. Daa'ima sirraa fuudhu. Akkana. Daa'ima. An isii walitti araaramuun fedhuu siin jedhu. Daa'ima fudhadhu malee chaa turtee hoodhu maaltu fidere. Isii walii araaramuun fedhu. Illaa. Araaramuun fedhu. Akkamitti daraarama. Dirqama yoo an isii walii araaramuun fedhe daa'ima naa kennitanii dirqama isii walii araaramuun fedhu reen. Isin isii walii araaramuun irra daa'iman fudhattee akka fedhe godhu. Laa daa'iman fudhadhu tokko hin jiru daa'imman keessan si geessani fudhadhee si buufee si heeruma moo akkam si geessani. Naa kennitee galtoomi ka dhimma anaaf jaartee walii araarsu. Illaa walitti araaramtee shuma faana jiraata jaartii keeti waan taateef dirqama kee. Araaramu. Afaan meeqa beektaati? Afaan meeqa beektaa? Afaan kee keessa arraba meeqatu dha afaan kee? Afaan tokko beekan afaan tokko beektami? Naa kennaattee dhiiga nu dhaabaa baatami? Anallee wal dhiiga dhadhaabdu mucaa kanaafimi? Nageeffo naa kennaa isin hin jedhe naa kennitanii galatooma ol fadha fooguraasi. Garuu jaartii walii araaramuun fedhu ka. Inni araaramta jaartii. Jaartii tante dur jaalattee ofii fuute waliin araaramuun fedhu maaltu fide dur? Isitu talabatere. Yaa akhi ani fedhuu sin jedhe kala. Jechi ka isiti bar nuti fedhu baatta nuti qarrara isitu qarrara. Akkasii mire. Isitu murteessa. Akkasii mire daa'ima kana kennaafi. Isi haa nyaattu. Lees kennaa. Haa daa'ima zalazaltee sirii teetara jechuudha. Ani si walii araaramuun irra yoo fedhe daa'ima kana fudhattee yoo fedhe caaltu akka fedhe gooteeti narraa achi deemuu naa wayyaa. Caaltu akka fedhe gootu simantuqi malee. Annan galchu ani si walii araaramu abadan osoo qiyaamaan har'a samii gad lafa gaya harcaate. An isi walitti. Ati citiin maaltu jira wanni si walitti araaramuun feetuuf maaltu beeku. Nuti hin fedhuu feete biti citii wayiitu jira citii si walitti beektanii waan isin si walitti araaramuun feetu. Isi gaafadha. Anan gaafatina. Maal sin gaafa nere hin beekta. Hin beekta. Beekullee ni mure. Beektu sin himta. Dhagaaji mana kanallee si dhiise. Wanni dhagoo hin jiru an kasi jedhu. Mana kanallee si dhiise akkuma jirutti si dhiise deeman walitti sin raasa. Silaa kasi furuuf deeman. Maal si galchin inni sin galchu. Mana kana akkuma jiru kanatti siniif hin dhiisa meeshaalee tokko tokko keessaan baase. Mana kanaaf isin boochaa yoo miti. Mana ofiiti mata baadhu. Barreesseerti. Dhufee jira. Dhuftee? Dhufee ala jira jettee. خلاص ولت سن أرارس وين أبغى قطع دائما أجي سند دربني قطع كبجان أني ونرى فوق خلاص لا يندر ولا هاي ما أنا درب المنامات يلا درب ولا هاي قرأت لو فهمت دلتين يا أخي نميت أسند قطع أجي نميت أسند لو في المجال هاي نعرف تقطع مجال نفر يترافون دائما كمان يقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم تتفجر تم تطر تتكين قال هي قرية كم نجا فيها كيسن جتين تلقى قبل الحمد لله بقى أنا قاعدة تهند كيسنو يا رانت دائما قبضتني مع الجوتشوف كاميرا دورانتي تنجتشون كيسن أولو أكو مسنوك قبضني هجين يرو إيرا نفسه دائما والفتاة الري أراد جالتن دائما كنا
hajjiif kennu malee jetteeti hajjiidhaaf daa'ima kennu sapiraayisa godhuudhaaf taa'uun ni jirti waan isin jettu simarraa kan dhageettan ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu baga jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenyaa jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isin qabannee dhufne maali yoo jettanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko dadhabee jira jechuudha. Ajjiin isaa baadha waan ta'eef omaan godhu kanaafuu dadhabeera waan ta'eef daa'ima kanallee itti kenne akka barbaadetti guddifatu jedha. Ajjiin dhufutti jira daa'ima siif kennina kootu jenneen jirra. Inni illee amanne dhugaa dubbachuu fi daa'ima dhugaa namni kennu deemu hin jiru. Akkasitti namtittiin achi jirti maarree jedhee nu gaafatee hin jirtu. Nu qofaatu taa'ee eegutti jira ammaan tana daddafii kootu jenneen dhufutti jira egaa yeroo daa'ima isaaf kenninu maaltu akka isatti dhagahamu qabu. Laaftu matanatti akkamitti daa'ima hajjiidhaaf kennitanii yeroo dheeraadhaaf akka isin kadhataa ture jechuun keessan oolu sharxitu jira akkaataa itti kennuu fi deemnu jechuudha. Jaartiin hajjii namtittii maraatuun sana akka hidhaa baatee jirtu isinillee quba qabdan jeetii yaada. Namtittii saniini walitti araaramtee yeroo inni dhufee jira daa'ima siif kennina garuu sharxiin maalidha? Isiidhaan walitti araarsinee isin lamaan jidduutti nagaa buusnee atillee ilmaan kan kee fudhattee akka barbaadutti bakka feete geeffattee feetee biyya geeffattee feetee asii jiraattee akka barbaadutti jiraachuudha. Caaltuun ammootu isinillee nama jaallattu argattee jirti heerumuuf deemtii yeroo gabaabaa keessatti yoo inni daa'ima irraa fudhate jechuudha. Qophii isii kabiraatti eegaltee jechuudha jireenya isii haaraa eegaluudhaaf qophii eegalti jechuudha. Isii heerumsiisuuf haruusa eegallaa qophii haruusaa eegaluuf deemnaa jechuudha. Ammaaf ammoo osoo saniin geenye dura takka malee lama jedhanii mire daa'ima duraanuu naa kennitan malee jedhee nu cinqu jira. Amma alhamdulillah caaltuun illee hayyamtee jirti. Inni illee hin fudhadha jedhee jira. Wanni hundi dhumattee jirti. Wanni hanuu hafe daa'ima isaa kennuu fi jaartii isaa wajjin walitti araarsuudhaaf. Araarsine itti kenna akka barbaadetti haa guddisu. Akka barbaadetti haa guddifatu. Ani illee firii akkuma inni firii ta'ee jiraatu firii ta'ee jiraachuu barbaada bakka kanaan booda. Firii taatee jiraatti jireenya isii haaraa jiraatu jinqii amata meeqa dabarsite dararaa rakkoo amata meeqa dabarsite isinillee argitanii jirtanii. Lameen wal dhabeef rabbiin dachii bal'ise wanni wal cinqaniif hin jirtu namuu carraa isaa mokkorachuun waan gaariidha waan bareedudha badala wal akkanatti namni yoo haala kanatti waliin jiraata lubbuu namaatu baduu deema waan guddatu baduu deema kanarra daa'iman tanallee jidduutti cinqurra akkuma jedhe sanuu yoo akkoo isaanii bira geeffatee daa'ima akka haadha ofii bira geeffatee nagaan achi guddatanii jechuudha rakkoo takka malee saniifuu haa fudhatu caaltuun hayyamtee jirti jireenyi isii haaraa eegalti kana boodanii bagi gara nagaan dhufte gara wandalaattu gara laattu batte xiqquma yeroo gabaabduu booda gabaabni heerumte malee waan ta'eef homaa rakkoon qabu hundaafuu hajjiti dawwallee jirra yeroo hajjiif daa'ima kenninu maal akka inni nu jedhu walumaan kan daawwannu hanqamta akka inni gammadu hanqa xumura viidiyoo kana kabajamtoota kiyyaallee wanti kana filadhee fi wanti ijoollee isaatti kennu filadhee fi maaliif ijoollee abbaa tokko qabadhee nama biraatti heerumoo hin barbaadu jechuudha maaliif yoo akka tasaallee wallo daa'ima kiyyatti ka'ee waan tokko ta'e nan haaraa jechuudha maaliif abbaa miti akkamitti akkas goota jechuudha dhufaa jechuudha kanaafuu akkas hin barbaadu jechuudha maaliif ijoolleen abbaa qabdi waan taateef abbuma ishiitti kennee akka barbaadetti haa guddisuuf fedhu akka barbaade haa godhu fedhaa galfatuuf fedha sittaa jiraachisu akka dura naannaa tollee jedhu dhiise nagumaan itti kennaa jechuudha nagumaan itti kenne akka barbaade godhee haa guddisu jechuudha cinqinaan wajjin argee illee wajjin argu jechuudha nama oomtuun geessu namtuun fiduu jechuudha kanaafuu nagumaan karuma nagaatiin jaartii isaatiinis kan dhaabaases walitti araarsee daa'imman isaallee itti kenne mana kanallee dhiisee akkasii waan ta'u walumaan kan daawwannu ta'a hanga xumura viidiyoo keenyaa karta kan deemina asumatti nu eega. بني كاملة عمل سام بيتها دائما ربع خاصة لا جزيرة كراجة يم بنات السلام عليكم السلام ما سلامكم نجا مساء كنت زين كنت أنا أودو بريد دوسي في نيرف كنت ما سبرايز كمان تاني كنت هيك سبرايز ما أبي ما أوي كان كي كاي أما تميك أتوزي أرسي ملكاو في ديما بقى مبروك مالي مجا خاصة مجاتني هنا تسي هاي أجي في للشو جرافير ليش للشتاف ما دون أدنى مرتة تيجي تشتني للشو في كيفه دائما تمتارتني ينقاس يوم متارتيسه
Maal ta'e rakkoo jiru. Rakkoon jiru tokko hin jiru. Nageenya jira malee rakkoon hin jiru. Aruusa keessaa. Anuma qalbii fi dhumni bira jira. Dhugaan gaarii waan ati amata meeqa hawwuu turte waan yeroo dheeraadhaaf aarsaa guddaatti kafaluu turte biilaashitti argachuu deemta waan miliyoona itti kafaltuu sin arganne siif kennu deemna caaltu waan ati barbaadde guutuu si fayyamteerti mi maal feetanaa himadhu. Maal feetaa miti waan nayaamtanii yookaan si yaa'u jedha asintu nayaa miti. Ma feetu jiru wallaaltachuu absi harkaa ta'uu saggabde sa laa ilaa illallaa laa Harkaa baddeerraa dhisa. harkaa baddeerraa caaltuudhaan maal jechaanii turte yeroo dheertuu daa'ima keenyaaf kennii haadha tiyyatti galfadhaa. Walitti araarnaa jira ture. Waan asinna dubbii maal jijjiira saa? Walitti araaramne jechaa turte. Yookaan walitti araarnaa ijoollee sana bitti. Haa ijoollee rakkuma lama naan kenni kan jechaa ture eenyu si miti walitti yoo araaramne isayyuu doolaara 2,000 yoo naa kennite sittin araarama sayyuu itti marreedha kan jechaa ture eenyu. Kana moo si? Amma sadniisee dhiisee walitti araarama sin jiree si kadhachaa ture. Na kadhachaa turte. Ani immoo amma sittin araaramuun barbaadu ka. Sitti araaramuun Siyaati maa dubbii olii akkanaaf dubbii si lama dhibba takka jijjiiramta akka gaararraatti. Daa'imman kiyyanaa kenni uummata bira galfachuu fedhaa waan yeroo dheertuu mataan nu dhukkubsaan turre dubbii tana. Isitti naan tamaami araaramu ijoollee fidee walii araarnaa jenna hundaa diddee akkam godha duuba. Araaramna ennaa diddee miire daa'imman kan kee fudhattee mijoo sibiriirtiimi. Mucaa meeqatti barbaadu mucaan kanaami. Galfachuu barbaadda Itoophiyaatti amma fudhattee galfachuu. Atoo barbaadaa yoo miti nyaatiin akka tun isaan kennaa. Amma kunoo ka duraan hatuudhaaf anallee na dararte daa'imma jalaa hati as kenni daa'imma jalaa hati as kenni caaltu karuu tokko kan qabdu beeyta. Daa'imma jalaa fuudhee as kenni jettee ruhii naaf iddee waan itti narraa barbaadanis hin jiru. Atus hin barbaachisu waan ta'eef. Daa'imma kenni hindi daariitu as kenni. Kan daa'imma suuta jedhe. Waan daa'imma isirraan fuune seetee yaani wanna jiraarta. Sirriitti qabe. Waan hin fudhanne seetee yaani. Mataa isaa sirriitti qabe. Taayyee amma waan hafe siif hin dheeti fudhatteetiin hin deematta daa'immaa kan keemichoota walitti qabdi daa'immallee hin miidhin. Qabattan se'een akkanuma takka qaldiitti qabattan se'een. Fudhattee deemta. Fudhattee deemte fudhattee. Cuusaallee deemaani jedhee bara. Mucaa jiraasittuu kennee duraan sibiriirti. Na bira jira. Sibiriirti. Alhamdulillah. Amma laa waan takka turte. Anama waa takka dhagoo marbaat naa kennitanii mire galatumaan deema. Heerumtee jirti isinis heerumuuf deemti. Jireenya kee keessaa baasee jirti. Atis ilmaan kan kee Itoophiyaa galfattee akka barbaadde godhuu dandeessa. Barbaadde asitti hojii jiraachuu barbaaddu jaartii futee jaartii guddifachuu barbaaddu sararatanyaa qaxaruu fi waan feete dandeettaa takkittii shartii tanfettee. Heerumuu deemti. Keef osoo as keessa yoo heerumte. Keef yennee haa heerumtu jecha durre. Dura daa'imman natti kennitee heerumtu hin jettu. Hinde. Agaan biyya galu eeddee malee osoo as keessa jirtu heerumte. Akkana shinna heerumtu malee ta'e jaraan durre. Haa heerumtu garuu osoo as keessa jiru osoo allaaluun heerumtu usin jedhee bara. Anggalee daa'imman qaba galfadheeti erga biyya galfadhee kee booda heeru waan feetaa taatu sun nan galchu. Maal jechuu ati as jiraatte feetee bakka sana teettee heerumuu mirga guutuu qabdi jaartiseeti miti mokkam bira waadatti jirtaami jaartiin tantee hidhaa sii baatemi jaartii tantee seeraarsuuf deemna daa'ima ka fudhattu akkanumatti miti walitti araarsamtanii jaartii teetiin nagaa buusne jaartiin teetilleen waa'ee kanaa quba qabdi daa'ima siif kennuuf akka deemnus waa hunda quba qabdi anaaf isa walitti araarsaa achi booda daa'ima kennaaf itti jirti. Adaa gana isii waliin araarsaa. Maa silaa hoo. Isitu kas jedhee. Akkas taanaan hin fedhan daa'ima waliin gara. Hayi. Daa'ima sirraa fuudhu. Akkana. Daa'ima. An isii walitti araaramuun fedhuu siin jedhu. Daa'ima fudhadhu malee jechaa turte amma hodhu maaltu fidere. Isii walitti araaramuun fedhuu. Araaramuun fedhu. Akkamitti daraarama. Dirqama yoo an isii walitti araaramuun fedhe daa'ima naa kennitanii dirqama isii waliin araaramuun fedhu reen. Isin akka walitti araaramuun irra daa'imman fudhattee akka fedhe godhu. Daa'imman fudhadhu tokko hin jiru. Daa'imman keessan si geessani fuudhadhee si heeruma moo kam si geessan. Naa galatoomi dhimma anaaf jaartee walii araarsu. Illaa walitti araaramtee ishuma faana jiraatta jaartii keeti waan taateef dirqama kee. Araaramu. Afaan meeqa beektaati? Afaan meeqa beekta? Afaan kee keessa arraba meeqatu jira afaan kee? Afaan tokko beekan afaan tokko beektami? Naa kennaa jettee dhiiga nu dhaabaa baatami? Anallee wal dhiiga na dhaabdu mucaa kanaafimi? Nageeffa naa kennaa isin hin jedhe naa kennitanii galatooma ol fadhaa fooguraasi. Garuu jaartii walii araaramu fedhu ka. Inni araaramta jaartii. Jaartii tante dur jaalattee ofii fuute waliin araaramu fedhu maaltu fide nu? Isitu talabatere. Yaa akhi ani fedhu sin jedhe kala. Jechi ka isiti bar nuti fedhu baatte nutu qarrara isitu qarrara. Akkasii mire. Isitu murteessa. Akkasii mire daa'ima kana kennaafi. Isi haa nyaattu. Lees kennaa. Haa daa'ima zalazaltee sirii teetara jechuudha. Ani isii walii araaramu irra yoo fedhe daa'ima kana fudhattee fedhe caaltu akka feete gooteeti narraa achi deemuu na wayyaa. Caaltu akka feetaa gootu simantuqi malee. Annan galchu ani isii walii araaramu abadan osoo qiyaamaan har'a samii gad lafa gaya harcaate. An isii walitti. Ati citiin maaltu jira wanni isii walitti araaramuun feetuuf maaltu beeku. Nuti hin fedhuu feete biti citii wayiitu jira citii siif si walitti beekanii waan isii si walitti araaramuun feetuuf.
Ana nan gaafatina. Maal sin gaafa nere hin beekta. Hin beekta hin beekta. Beekullee ni mure. Beektu sin hin. Beekus ni mure. Fudhaa mijaa kee fudhadhu kutee. Dhagaaji mana kanallee si dhiise. Wanni dhagoo hin jiru an kasi jedhu. Mana kanallee si dhiise akkuma jirutti si dhiise deeman walitti sin raasa. Silaa kasi furuuf deeman. Maal si galchin inni sin galchu. Mana kana akkuma jiru kanatti siniif hin dhiise meeshaalee tokko tokko keessaan baase. Mana kanaafis hin boochaa yoo miti. Mana ofiiti mata baadhu. Barreessiteerti. Dhufee jira. Dhuftee? Dhufee ala jira jettee. خلاص ولك سين أرارس وين أبغى قطع دائما أجي سين درب نو قطع كبجان أنا ونرى فودا خلاص يندر بلا هاي ما له درب المنامات يلا درب ولا هاي قرأت لو فهمت دلتين يا أخي نميت أسنى قطع أجي نميت أسنى لو في الأورو مجال هاي نهارف تو قطع مجال نفر يترافون دائما كمان يقولن نميت أسنى لو ده كان يقول هالكلام يجرسني هالجين كتير مرة بافة يارانتنا akkuma waliin argaa turre kun daa'ima yeroo dheertuudha as kennitu malee anas dhiiga dhaaba misillee dhiiga dhaabaa ture jaartiin tantee as jirti jennaan daa'ima akkatti inni daa'ima iyyuu daddarbee caaltu irratti deebisee biraa fiigee baafatee jechuudha. Egaa onnee ofii beekanii onneen namaa hanquma kanatti kaniif akkanatti ruuhii bakkaan dhabu lubbuu bakkaan dhabu taate duraanumaayuu naa kennaa keechaa ture dhugaa miti jechuun kijiba beekaam naa kennaa ture. Kijiba isaa oofaa jira. Otoon durumaa fudhadhu je'een sittin kenna fudhadhu je'een inni hundida. Silaashin jedhu yooda. Anuma boochisuuf akkana godha malee. Amma isin heerumuuf deemtiti daa'ima kan kee fudhadhu biyya galfadhu inni rakkoon isaa maali ni beektani namuma dararurraa haa ja'a waan biraatitti namuma dararurraa namuma cinqurraa namuma rakkisurraa lubbuu nama dhiibachurraa haa jaadha waan biraa wanni takkitti inni rakkoo qabu hin jirtu akkuma isinuu quba qabdan kana dura argitanii jirtan natti fakkaate isin yoo heerumte aadiidhaan ni hayyamtaan jennaan ni hayyamaa miizee taafii yuunaan jedhe miizee ta'eefi aruuza isiitu dhaqee naatu yeroo sanuu keessummaa addaan galcha aruuza isii dhaqee jedhe amma immoo heerumuuf deemtii jennaan hagam biyya tana keessaa deemu heerumuun ta'u yoo heerumtallee yoo an deemi haa heerumtu malee anumaa bakka tana jiru heerumtuu jedhee akkasitti harafaata kijibaa kana godhee asii fite akka isiin heerumtuu iyyuu hin barbaadu jechuun kijibaa isiin iyyuu adda ba'uu hin barbaadu. Isiillee dhiisee namni biraa fuudhee nama biraa jaartii nama biraa taatee arguu iyyuu hin barbaadu jechuudha. Osoo argeef iyyuu booda rakkoo biraatu uumamuu ta'a jechuudha. Osoo cal jettee kan heerumtu iyyuu taate. Akkasii garaa irraa muratee hin jiru hajji. Ati garaa irraa muratte moo? Qaata. Qaata irraa garaa muratte? Inni garuu garaa irraa murachuufis illee hin dhiyaatu. Nama biraatti illee heerumtee akka jiraatu hin barbaadu. Isaa waliillee isaa ofii nan feetu namni biraatti akka lafee hin feetu jettee talisa. Akka nama biraa fedhuus hin feetu. Rakkoo guddoodha wallahi ifiifillee hin fedhu akka nama biraa feetus hin fedhu kalaas ifiifis irraa nagaan jiraachisaa hin jiru jechuudha. Ofii immoo numa fedha garuu nagaan jiraachisuu hin barbaadu malee hin jaalataa garuu nagaan akka isin jiraattu hin barbaadu. Hundaafuu ka rakkoo dila hanqana geette tana hajjillee barbaannee jechuudha. Dhugmaan ka daa'ima isaa mucaa kana fudhachuu hin barbaanne taate mucayyoo fidee lubbuu isaatiin gara fedhe deemee haa jiraatu. Akkasi. Eega fudhachuu hin deemne eega tanaan kana fudhate lachuu yoo naa fide lachuu. Lachuu haa fidu. Saniifuu akka goonetti jaartiin isaanii jirti hidhaa baatee jirti daa'ima kana osoo booda rakkoon biraa hin uumamin dura daftee akka gootee akka mucayyoo irraa fuutu goona eega inni mucaa fudhachuu dide irraa fuutee ajjibootan caaltuu illee biyyatti ergachuu ni dandeessi biyyattis ergachuu ni dandeessi. Wajjin illee. Ani otoo daa'ima ishii sana naa kenne maaluma teerumayyuu na geesse. Yoo hin dhiiste. Taa'ee guddifadha ijoollee kiyya. Eewa. Garuu inni akkanumatti na cinquurra daa'imman isaa fudhatee anillee firii ta'ee jiraachuu naa wayii je'eni malee lachuu naa kennaa moo ani heerumayyuu naqunan guddisaa ijoollee lachuu. Yookaan akka goonetti daa'imatti ta'an irraa fuuna. Hundaafuu waan hagasii nu dhageeffatanii waliin turtaniif hedduu takka galatoomaadha. Yaadanii qabda. Qabu kalaas fixadhee galatoomaa. Gammaddee jirtaa atis. Daa'ima sirraa fudhatu gara hajjiin daa'ima fudhadha jedhee haasuu gara hin jiru. Gammachuun kotoo lachuu naa kenneedha. Osoo lachuu sii kennee sila. Amma jaartiin hajjii waan baatee jirtuuf akka gootee daa'ima isii akka barbaadettu hirrumaan fuuti akka hundattuu hirrumaa fuuti. Egaa akkaataa itti irraa fuutullee yoo dandeenye viidiyoo keessin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura viidiyoo keenyaa waan ta'aniif hedduu takka galatoomaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagayatti.